في جالة موتا ماتيون waaqayyoon kan jaalatan waaqayyoo isiniin kan jaalatu hunda dursa hordoftoonni amantaa ortodoksii amantaa kana alammoo amantaa protestaantii amantaa musliimaa hundumti keessan warreen amantaa garaagaraa qabdan akkam jirtu akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii guyyaa har'aatiin kan nu ga'e galanni ulfinni waaqayyootiif haa ta'u. Mee guyyaa har'aa kana ergaa gabaabaa keessumaati amantaa ortodoksii, amantaa musliimaa, amantaa protestaantii warreen kaanis, warreen amantaa qabdanis, warreen amantaa hin qabnes yaada koo kana ergaa koo kana yoo isin fayyade akkana dhageessan nan barbaada. Gurra keessan daqiiqaa muraasaatiif akkasin naa kennitan isinan gaafadha. Kanatti aansee ergaa kana hunduma keenya hin fayyada jedhee wantan yaadeef wal faana jiraachuudhaaf akkuma beekamu amantaan kan dhuunfaati biyyammoo waliin wal faana jiraanna jechaadha. Yeroo baay'ee amantaan inni tokko amantaa isa tokko yommuu ceephaa'u amantaan inni tokko amantaa isa tokko balleessuudhaaf yeroo hojjetu amantaan inni tokko amantaa isa tokko yeroo inni maqaa balleessu yeroo dhiyoo as argaa jira. Keessumaati yeroo darbee amantaa ortodoksii irratti duulanii maqaa balleessii garaagaraa namoonni kallattii garaagaraatiin gochaa akka isaan turan hundi keenya agarreerra dhageenyeerras. Warrumti hordoftoota amantaa ortodoksii ta'es hin callise, hoggantoonni amantaa ortodoksii kan ta'anis hin callisanii sana kanaan bira dabarra. Itti aanee gara ammammoo samoonammoo amantaa musliimaarra jiru jecha ani itti aanee immoo dabareen kan pheenxee yookiin immoo protestaantii ta'a jecha. Egaa maatiiwwan waaqayyo hundumti keessan amantaa keenyas kan taatan amantaa keenya ala musliimas protestaantis kan taatanii namni mirga amantaa fedhe waaqessuu ni qaba jecha. Kunumaa shakkii tokko hin qabu. Garuu amantaan isaa seera heera ni qaba. Anama amantaan koo ortodoksiidha. Amantaan koo ba'iitii qaama biraa ceephaa inaan hin jedhu. Naaf hin eeyyamu. Yoo danda'ame hunduma faana nagaadhaan jiraadhaa jedha wangeelli keenya. Yoo danda'ame hunduma faana nagaan jiraadhaa. Protestaantii waliin, ortodoksii waliin, musliima waliin, waaqeffataa waliin kan. Malee amantaan jeequmsa, amantaan arrabsoo, amantaan aadaa safuu duudhaa mataa isaa hin qabne jiradhee hin yaadu. Amma garuu sooshaal miidiyaan samoona kanaa akkuma agartan qaamni ta'e amantaa isa ta'e abaara mootummaan hin callisa uummannis hin callisa. Hin dagatama. Torbee tokko sooshaal miidiyaa irra olii gad oofna sanaan booda hin turamne. Ammas immoo qaama jijjiirateetu immoo amantaan ta'e immoo kan abbaa ta'e immoo qaama ta'e keessa maqaa daateetu waan ta'e jira callisnee bira dabara. Yeroo ammaa kana sa'a abbaan gaafa cabse ormi immoo jajaamsaa jedha. Amantaa ofii keenyaa kan arrabsiisaa jiru kabaja kan dhowwaa jiru pheenxees haa ta'u ortodoksii haa ta'u protestaantis haa ta'u ofii keenyadha. Otoo nuti kabajne otoo nuti warreen immoo amantaa keenya dayeeffatee maqaa amantaa keenyaa xureessu seerattis dhiyeessine isa seeraan didu immoo akkuma hubachuu danda'u akkuma barachuu danda'u otoo barsiisneeti namni kamillee amantaa kamiin tuquu hin danda'u. Kanarratti seeraatiin gadi fageenyaatiin wal dhaga'uu fi wal hubachuun barbaachisaadha.
Protestaantiin amantaa barbaade amantaa isaa eenyumtuu waan barbaade waaqessuu qaba. Ortodoksiin amantaa isaa waan barbaade waaqessuu qaba. Musliimni akkuma kana. Inni guddaan garuu tokko amantaaf amantaa walitti buusuu, sabaa fi saba walitti buusuu, kas keessatti siyaasa kan daldaalan danuu isaanii jiru. Warra kana hubachuun barbaachisaadha. Isa seeraan gaafatamu seeraati. Isa seeraan immoo bitamuu dide immoo karuma bitamuu danda'uu fi karuma gorfamuu qabu tokko otoo gorfameeti kun hunduun dhufu. Ammas jala mureen, boris jala mureen, iftaanis jala mureen, warreen amantaa da'eeffatanii amantaa tokko da'oo godhatanii saba tokko da'oo godhatanii waanuma ta'e da'oo godhatanii ba'anii sooshaal miidiyaatti ba'anii as haasa'an kun jarreen akkasii kana yookiin firri hidhachuu yookiin seeratti dhiyaatanii seeraan gaafatamuu yookiin immoo namni seera isaan qabsiisu jiraachuun dirqamata. Yoo ati amantaa namaa kabajje kan kees kabajama. Yoo amantaa koo kabaje kan namaas kabaja. Biyya kana irratti Musliim, Ortodoksiin, Protestaantiin, amantoonni biroos wal kabajanii safuu walii kennanii wal kabajaniitu wal faana jiraachaa turan. Warreen amma sooshaal miidiyaatti as ba'anii amantaaf amantaa sabaaf saba walitti buusuuf deeman kuni kaayyoo fi karoorri isaanii anaaf naagalaa hin jiru. Kana hundammoo ta'aa kan jiru callisuu amantoota hundumaati. Tokkummaa dhabiinsa amantoota hundumaati. Kana gaafa jennu tokkummaa gaafa jennu dooktariniidhaan tokko taanaa miti. Haala waaqeffannoo keenya tokko miti. Seerri amantaa musliimaa seera qaba. Seerri amantaa ortodoksii seera qaba. Seerri amantaa protestaantii seera qaba. Hunduu seera qaba. Haala waaqeffannoo qaba. Fakkeenyaatiif ortodoksiin bakka musliimaa dhaqxee akkatti waaqeffadha akkatti sagada salaata sa'aatii akkatti sagada hin jettu. Musliimni ortodoksii bira dhufee sa'aatii kana sagada akkas godhaa jedhee ajaja barsuu hin danda'u. Protestaantiin immoo iddoo ta'e yookiin musliima yookiin ortodoksii dhaqee akkas godhaa jechuu hin danda'u. Lafa isaatti hunduu kan kaanii kabajaa kan isaa eeggateetu deema. Garuu akkuma tisiisaa amantoota hunduma keessa deeman immoo kan tuttuqanii fi kan rakkoo uumuuf deeman kana uummanni hubachuu qaba. Warri isaan faana sirbanis ilaaluu qabu. Jala mureemmoo mootummaanis jara kana seeratti dhiyeessuun dirqama isaa ta'a. Kun hin ta'u taanaan rakkoon amantaa akka rakkoo siyaasa biyya lafaa miti. Rakkoon amantaa akka siyaasa biyya lafaatti ilaalla miti. Har'a ka'ee bor hin qorru. Har'a ka'ee bor hin tasgabbaa'u. Rakkoon amantaan ka'uu lubbuu wal balleessuu, qabeenya balleessuu, mootummaadhaafis ajandaa biraa ta'a waan ta'eedhaaf warra kana irratti mootummaan tarkaanfii barbaachisaa fudhatee mirgi amantaa kamiillee kabajame amantoonni immoo mirga amantaa isaanii kabachiisanii inni jalqabaa mirgi amantaa tokko kan sarbu miseensuma amantichaatiin of ilaallee warri amantaa qabnu ofiin jennu dura amantaa keenya kabajnee inni biraas akka kabaju kabaja amantaa immoo bira darbee immoo salphina kan barbaadu immoo marcumaa fi kabaja abbaat of jala butataa jedha Oromoon. Isa salphina barbaade immoo tokkommoofnee kallattii qabsiisuun kallattiitti agarsiisuun of kabachiisuun dirqama hunda keenyaa ta'a. Ergaa kana adaraa rabbi hunduma keessatti himan. Ani protestaantii, ani musliima, ani ortodoksii itti bira darbin sheer godhi, sabiskiraayibii godhi yoo barbaadde. Ergaan kun nuuf fayyada tokkummaan keenya. Garaagartummaan amantaa inni waa biraadha. Lafa amantaa kootti malee waa'een garaagartummaa amantaa koo sakaa ilaallatu. Biyya kana immoo walitti qabnu. Biyya walitti qabnu kana immoo karaa amantaa rakkoo uumamuudhaaf mootummaadhaaf siyaasa dabaluu hin qabnu. Siyaasa mootummaa yookiin immoo biyya lafa achumaan laalama. Inni kun garuu rakkoon amantaa siyaasa lammataa biyya kanaa ta'ee mootummaas jeequu hin qabu, saba kanas jeequu hin qabu.
hunduu kallattii qabachuu qaba. Hunduu of beekuu qaba. Warreen arraba isaanii qaratanii safuu duudhaa cabsanii as ba'anii mee saba sakamiidhaa ba'iiti saba tokko abaarii kan jedhu. Jibbiinsa labsi kan jedhu. Amantaa tokko ceephayi kan jedhu mee isa kamiin naa kennaa mee bakka jiru jiraan. Keessumaa kan amantaa ortodoksii keenya dhiisaa. Maaliif? Abbumti barbaade waan barbaade jedhaa bakka otoo waa biraati garuu waa baay'ee taasisaa sooshaal miidiyaa kanarraati yoon. Otoo waa biraa ta'e yoo dhaqaata lafti kun garagala. Amma maaliif calisan abbooliin? Maaliif cal jedhan amma yeroo abbaamtu barbaade ka'ee inni barbaade ka'ee amantaa ortodoksii keessatti akkas mana ishee keessatti akkasan godha. Amantaan jibbu yoo jiraate amantaas akkasiiti. Fincaan koo maal ta'a waan akkasii ta'a kan jedhan baay'een isaanii baay'achaa jiru sa'aatii kana keessa. Maaliif calisanii abbooliin? Maaltu isaan luggome abboolii? Abboolii gaafa jiru amantaa hunduma keessa warri jirtan. Warri amantaa kana bakka buutan, warri amantaa kana hooggantan. Maaliif kabajni amantaa nama kamiyyuu tuqama? Maaliif maqaan amantaa nama kamiyyuu dhaama? Yoo seerri kabachiisuu baate abbaatu of kabachiisa. Anniifama naa godhaa malee. Kanaaf asirratti otoo wal kabajnee kabajatu walii kennine biyyi kan dhuunfaati amantaan immoo kan dhuunfaati biyyi kan walooti. Amantaa irratti mootummaanis mirga kenneera. Mirga waaqeffachuu mirga waan barbaadetti buluu dirqama isaati. Mirga isaati. Dirqama kana dhiisii kana gootu jechuun hin jedhamu akka seera biyya keenyaattis ta'e akkuma seera kamittiyyuu. Amantaan kan dhuunfaati dhalli abbaa barbaade waan barbaadetti musliima ta'uu danda'a, pirootestaantii danda'a, ortodoksii ta'uu danda'a kun dirqama isaati. Fedha isaati. Dirqamaan garuu asii baay'ee achi kan akkas ta'e jennee ayii dabarsuu hin dandeenye. Kana bira darbee immoo baanee kan namaa ceepha'uun kan namaa waa'ee kan namaa haasa'uun waan hin barbaachisneef adaraa keessan warreen sooshaal miidiyaatti baatanii amantaa namaa ceephaatan waa'ee amantaa namaa haasoftan kan kaleessa darbee otoo gara fuulduraatti wanti kun hafee gara laphee keenyaatti deebinee yeroo amantaan keenya tuqamu immoo amantaa musliimaatti tuqame ortodoksii tuqame pirootestaantii tuqame toon ta'in amantaa kan ta'e yoo tuqame hunduu aadaa badaa kana balaaleffachuu qaba. Aadaa badaa kana hin balaaleffannu taanaan sooshaal miidiyaatti ba'ee kan nu abaaru danuu ta'uusaa beekuun barbaachisaadha. Kabajanii waan dhaggeeffattaniif ergaa kana immoo dhaggeeffattanii sheerii waan naa gootaniif yaadni kun immoo sirriidha jettanii yaada gaarii immoo kan naa kennitan koomintii irratti barreessaa. Sheer godhaa, sabiskiraayibii godhaa, guddaa galatoomaa nagaa ta'a. Waaqayyo isin faana